Oromoon saboota gaanfa Afrikaatti jalqaba argaman jidduudha tokkom. Sabni Oromoo hortee gurraacha Kush keessa uummata qaroominaa fi aadaa guddaa qabu akka ta'e ragaaleen seenaa ni dhugoomu. Biyya Oromiyaa keessa baay'inaan jiraatu malee biyyoota gaanfa Afrikaa fi addunyaa hedduu keessa jiraataa ture arras jiraachaa jira. Haa ta'u malee sabni guddaan abbaa biyyaa ta'e kun dhiibbaa fi hacuuccaa gitoota bittaatiin abbaa biyyummaa dhabee mirga eenyummaa isaa sarbamee ture. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti Oromoo tooftaan siyaasaa fi diinagdee irraa fageessuun abbaa biyyummaa dhabsiisuuf hojjetamaa ture. Jaarraa 19ffaa irraa kaasee weeraraa fi cunqursaa sirni gamroonfataa waggoota dhibbaaf isarratti raawwachaa turan Oromoon guyyaa tokkoofillee tole jedhee jilbiiffatee buleen beeku. Qabsoon biyyaa fi mirga isaatiif falmachaa ture. Qabsoo ilmaan Siikoo Mandoo fincila ijoollee Baalee hanga wareegamaa Anolee diddaa gabrummaa ilmaan Ituu Humbannaa ijoollee Afran Qalloo guyyaa gaafa Calanqoo hanga Dirree Walloo ilmaan Raayyaa Aseebuutti gamtaan diina ofirraa ittisaa ture. Kan ilmaan Qaqqaaliin itti wareegaman qabsoon ilmaan Maccaa Tuulamaas diina luugame akka qabe seenan ragaadha. Qabsoon Oromoo bifa tokkoomee fi gurmaa'een gaggeeffamaa waan hin turreef wareegama guddaa kaffalchiiseera. Hayyoonni tokkummaa fi gurmaa'insa dhabiinsa Oromoo hubatan jarmiyaalee fi dhaabni siyaasaa Oromoof hojjetuu fi qabsaa'u jiraachuu akka qabu murteessanii gahee hayyummaa isaanii bahaa turanii jiru. Baroota 1960moota keessa ilmaan Oromoo manneen barnootaa sadarkaa olaanoo keessa turanis cunqursaa sirni gita bittaa haadha fi abbaa isaanirraan gahaa jiru xiinxaluu fi gaafachuu jalqaban. Dooktar Diimaa Noggoo fi hayyu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo ce'umsaa obbo Galaasaa Dilboo. Cunqursaa uummata keenyaa jireenya isaa fi haala inni keessa jiru biriyoota mana barnootaa sanatti walitti dhufneen naannolee garaa garaatii walitti dhufanii yaada wal jijjiirrachuu, seenaa waliin dubbisuu, zabana sana immoo zabana ilaalchi yookaan yaadni goblaa bitaa itti babal'ate waan tureef sabboonummaan bulaa dhufe. Hunda caalaa Oromoo jechuun numa jennee ilaalla turre. Inni kaan bakka biraa jiraachuu isaa lafaan yoo dhageenye malee qaamaan waliin agarre walis hin beeknu. Gaafa ammaa mana barnootaa sana seenu namuma akka kiyya afaan Oromoo dubbatu akka tokko yaada yeroo wal jijjiirrattu aadaa tokko qabaachuu isaa si ibsuu walitti dhufne edaa nuti uummata guddaadha. Edaa uummanni keenya nuti bakka fagoollee adda jiraannu afaan tokko dubbannaa. Kanumarraan gaa dammaqaa dhufe dammaqiinsa kana keessa socho'een barattoota Oromoos mana barnootaa sanatti jajjabaa ture. Oromoota yuunivarsiitii barachaa turan wajjin wal gurmeessuu fi wal ijaaruudhaan siyaasaas wal barsiisuu, seenaa Oromoos wal barsiisuu, wal hubachiisuu fi qabsoo Oromootiif qophaa'uu irratti wal gargaarree, wal ijaarree socho'aa turre. Boodas sochiin sun kan walumaa gala biyya keessa ture wajjinis wal qabate gara adda bilisummaa Oromoo ijaaruutti nu geesse jechuudha baroota 70moota keessa. Ani mana barnootaa seenuu kiyya dura qabsootu ture. Oromoonni bifa adda addaatiin baratanii warri bahanis warri dallaa sanas hin seeniin xiqqoo waa'ee sabummaa isaanii waa'ee Oromoo kan hubatan walitti dhufuudhaan dhoksaan isaa ta'u walii wajjin mari'achuunii fi waa'ee uummatichaa waa gochuudhaaf hawwuunuu fi yaaluun uma ture jechuudha. Jarmiyaalee fi waldaaleen faayidaa Oromootiif dhaabbatan hundaa'uun barattootaa fi qeerroo manneen barnoota olaanoo keessa turan gara qabsootti onnachiisaa dhufe. Dhalachuun adda bilisummaa Oromoo immoo sabboonummaan Oromummaa akka dagaaguu fi humni barate gara qabsoo hidhannootti akka hawwatamu godheera. Waldaa Meeccaaf Tuulamaatu ture. Inni bu'uura tokko ture. Sochiin karaa Baalee ni ture.
Harargee keessattis Oromoonni sochii adda addaa gochaa turan karaa aadaatiin afran qalloo inni yeroo yaalannu dargaggoonni naannoo sanaa kan gariin irrallee lubbuun jiran aadaa Oromoo mul'isuuf qooda guddaa kennan. Kuni walitti dabalameetu suutuma suutaan jabaachaa dhufe warra mana barnootaa sadarkaa olaanaa yeroo keenyatti gale immoo caalaatti socho'iif afeeree jechaadha. Caalaatti akka qabsootti hawwatamnuu fi addi bilisummaa Oromoo yeroo ijaaramu itti dabalamuudhaaf carraa akka argannu nu godhee jechaadha. Baroota 1960moota Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti ijoolleen Oromoo hubannoo siyaasaa itti qabanii fi sochii barattootaa geggeeffamaa ture keessatti adda durummaan hirmaachaa turan kanneen akka Muhee Abdoo, Magarsaa Barii, Baaroo Tumsaa, Abboomaa Mitikkuu, Dabissee Tacaaneefaa sabboonummaa fi tokkummaa Oromoo ijaaraa turan. Addi bilisummaa Oromoo akka hundaa'uufis hayyootaa fi gootota bu'uura kaa'aniidha. Gootota gameeyyii qabsoo keessatti wareegaman har'a seenan isaan yaadatam. Dr. Diimaa Noggoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo jalqabaati. Jaallanii qabsoo kana bu'uuressuu irratti qooda gurguddaa qaban jaallan baay'eetu jira. Keessattuu gara jalqabaa gara malee wareegamuudha isaatirraa hubama guddaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irra gahe keessaa tokko Baaroo Tumsaati. Baaroo Tumsaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu irratti qooda guddaa qaba. Akkasumas Jaal Magarsaa Barii yeroo wareegame sanatti dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo ture. Nama qooda guddaa qabsoo kana keessatti qabu, obsa guddaa nama qabuudha. Abboomaa Mitikkuu qabsaa'aa cimaa nama ture, hoogganaa keessattis qooda qabu. Higgazuu Bantii ka jedhamu, Gadaa Gammadaa, Damissee Tacaanee jedhama. Itti aanaa dura taa'aa ture Damisseen fakkeenyaaf. Nama hoogganaa cimaa kennuu danda'u keessaa Baaroo Tumsaarraa kaafee kanneen kaan humna Sumaaleetiin ajjeefaman gara laafina tokko malee namoota silaa yeroo dheeraa hoogganaa fi qooda qabsoo kennuu keessatti qooda guddaa kennuu danda'antu yeroo malee wareegame. Namoota kana yoomiyyuu irraanfachuu hin dandeenyu. Sochoonni adda bilisummaa Oromoo 74tti sadarkaa warraaqsis dhufee ture yeroo sana. Sadarkaa jaarmiyaatti of mul'isuudhaaf hojjechuu sadarkaa olaanaa irra ga'ee ture jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo dhalatuu isaas immoo waan sochiin isa duraa Meeccaaf Tuulamaa godhee Meeccaa Tuulamaa wal qabatee karaa bahaatiin afran qalloon godhan sochiin karaa Baalee kunneen sochii barattoota yuunivarsiitii keessatti ta'ee fi influensii guddaa irree guddaa ture. Ijoolleen Oromoo kaayyoo manaa ba'aniif barnoota isaanii yuunivarsiitii irraa adda kutuun gara kaayyoo qabsoo Oromootti jijjiiruun abbaa biyyummaa isaaniitiif falma eegalan. Ijoollee Oromoo yuunivarsiitii irraa mirga saba isaaniitiif jecha qabsootti dabalaman jidduudhaan Nadhii Gammadaa kan jalqabaa ture. Nadhii Gammadaa maqaa dhalootaa Qaasim Usmaan Roobaa yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota faarmaasii barachaa ture. Bara 1970 wayita qabsoo hidhannoo Oromootti makamuun barataa waggaa tokkoffaa ture. Ilmaan obbo Usmaan Roobaa fi aadde Amiinaa Boorsee horatan jidduudhaan dhala shanaffaa kan ta'e Nadhii Gammadaa daa'imummaa isaarraa kaasee barnootatti qaxalee akka ture obboleessi isaa obbo Amaan Usmaan Roobaa dhugaa ba'u. Qabsootti makamuu obboleessa isaanii kan dhaga'anis hiriyoota isaatirraa akka ta'e har'an yaadatu. Qabxii gaarii galmeessaa deemaa haayiskuulii irrallee sallaa haayiskuulii irraa dabaree 3.8 ture. Kun taantiidha. Ijoollee morkataadha. Addis Ababa Yuunivarsiitii 970 akka Habashaatitti akka Faranjiitti 78. Achuma yuunivarsiitiidhaan galli nuti galuu didee haamlee Finfinnee naasee keessa maal ta'e jennee ijoollee wajjin bara ture yoo ta'u gaafii ani bahee Finfinnee bahee deemee gaafadhee
Ijoolleen isa bichaa miti ijoollee hedduu abaa'oo jechuu yoo san waamame duraan beekamu. Ijoollee hedduu fudhatanii jiru. Ijoollee ciccimtuu fudhatanii jiru. Yuunivarsiitii irraa achi seenuun ooluu naan jedhan. Sana duraa'uu yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota Oromoo gaafa sana lakkoofsaan hedduu xiqqaa turan ijaaraa turre waa'ee qabsoo Oromoo barsiisaa dammaqsaa turre hojiin sun erga nuti baanees nuyitis warra hafe keessatti jaarmiyaa fi dammaqiinsa kennuu sana itti fufne warri nu booda seenes bifuma kanaan itti fufaa dhufe jechuudha. Akkanaanii yeroo adda bilisummaa Oromoo bara 76tti sirnaan ijaaramee qabsoo hidhannoos jalqabu warra dura qabsichatti dabalaman keessaa tokko jechuudha. Nadhiidhaan bara 1978 akka faranjiitti wal baranne. Isaa fi ijoollee mana barnoota yuunivarsiitii turan garii quunnamaa turre. Jaallisee tuulatumaan inni dadhabee inni fideen wal na barsiise nadhii wajjin yeroo duraatii fi achii wal barannee waliin waan qabsoos wal daddabarsannu boodarraa isaa fi hiriyoota isaa akka carraa ta'ee wareegaman isaanis Zakkaariyaas Mul'ataa fi Sanbatoo Luboo sadan isaanii anatu dirree bahaatti geesse jechuu asii Finfinnee irraa kaase. Karaan kutee hin beekne. Iyya laalimoo marga laalee waa tokko hin beekne. Hin dhabneen Tikeetu waan isa barbaachisu meeshaa isaa eessa kaatiin beeknu gandoo kaa'ee Finfinnee salleen beeknu naan jedhani. Kaanuma galee maatiitti meeqa maal godhanne waan dhaga'e. Achi booda 75 ta'uu jaatti akkas waggaa 4-5 akkas tureeti. Warri dirree sheeksee hin deemu bara arginee jedhan. Tooraan hojii hin deemaa akkas jira akkana jira jedhanii. Nadhii Gammada bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatiif nama adoodaa turedha. Leenjii dabbalummaa fudhatee qabsoo addi bilisummaa Oromoo geggeessutti kan makame onnee guutuudhaan ture. Akka dabballeetti hidhatee dhukaasuun akka hoogganaatti immoo nama siyaasaa cimaa hooggansa qabsoo Oromoo ceesisu kennaa turedha. Didhaalee qabsoo addicha keessatti mudataa turan tooftaa fi murannoon nama bira kutaa ture akka ta'e jaallan qabsoo isaa ragaa bahu. Nadhii Gammadaa yeroo duraatiif kan hin arge akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1988 dirree dhihaa ani Wallagga keessatti qabsoo hidhannoo geggeessaa ture yeroo sana kooraa adda bilisummaa Oromoo lammaffaa gochuudhaaf qophii duraa dirree dhihaa kan Wallagga keessa turetti gochaa turre qophii sanaaf jalbultii walgahii jila qabsaa'otaa jennee qabsaa'onni yeroo sana dhiha Oromiyaatii turanii fi biyyoota alaa keessa turan bakka sanatti wal gahanii waan kooraa sabaa lammaffaadhaaf barbaachisu hundaa'uu xumuruutu irra ture walgahii sanarratti argameen. Nadhiin nama sabboonaa jabaa tokkodha. Dirqama kennameef nama gammachuudhaan fudhatee hojiirra raawwatudha jechaadha. Jalqaba godina bahaa dhufee treeningii hanga tokko fudhatee ani yeroo sana darbee Arsiitti humna hoogganee achitti bobbaarra ture. Achi booddee isaa fi hiriyoonni isaa waliin yuunivarsiitii dhaqanii turan na biratti ramadamanii waliin turre. Achi yeroo turetti jalqaba akka dabballeetti hojjechaa ture. Boodarra immoo hojii beeksisii irratti hojjetaa ture jechaadha. Isa booda immoo kooraa adda bilisummaa Oromoo lammaffaa geggeessuu irratti ani immoo walgahii jala qabsaa'otaa durseen gara Harargee deeme biyya Sumaalee keessaan baanee deemne inni yeroo sana biyya Sumaalee waan tureef jiila gaafas Wallaggarraa dhaqee fi kan alaahis dhaqan ka Sumaalee qabsaa'ota Sumaalee keessaas turan waliin gara Sumaaleetti deemne yeroo dheeraa waliin turre Sumaalee keessa waliin deemne karaatti lolli nu mudate dura humna Sumaaleetu lola nurratti banee humna
Sumaalota akka hidhatan yeroo sana naannoo Jijjigaa turan. Isa booda waraana Dargii dhufeen lola nu banee bakka lama baane anii fi namoonni hagi yartuun tokko cabsannee gara badda Harargeetti ol deemne. Jaalladhii fi miseensonni hagi tokko immoo namoota lola sanarratti madaa'anii fi kana fudhatanii of duuba deebi'an gara Sumaaleetti. Haga ji'a tokko achi tureetu booda Harargeetti deebi'ee nu dhaqqabe. Egaa yeroo dheeraa waliin turre kora sanas waliin geggeessine. Nadhii Gammadaa beekumsa siyaasaa itti qabu kaayyoof cichee nama sirnaan qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhataa fi geggeessaa ture akka ta'e hiriyoonni qabsoo isaa ni dubbatu. Qabsoon Oromoo michummaa biyyoota ollaa akka horatuuf Nadhii Gammadaa dippiloomaatii guddaa ture. Aadde Sadiyyaa Musxafaa sabboontuu sabaa fi obbo Ibsaa Naga'oo jaallan qabsoo Nadhii Gammadaati. Bara 1987 irratti addi bilisummaa Oromoo kan Nadhii Gammadaatiin hoogganamu Ciroo fi Galamsoorraa ka'anii Hargeysaa seenan Somaalilaand. Achitti addi bilisummaa Oromoo jaal Nadhii Gammadaatiin kan hoogganamu achitti leenjii fi meeshaa waraanaa waan tokko qopheessanii achirraa gara biyyaatitti ergaa turan. Kan kana godhe jaal Nadhii Gammadaa turan. Nama siyaasaan baay'ee cimaa bilchaataa saba ofiitiif biyya ofiitiif quuqamaa ture. Dheebuu fi rakkoo fi beela hundumaa obsaan dabarsanii uummata Somaalee waliin nagaha uumanii isaan waliin hiriiroo dheeraa godhatanii achirraan ka'anii eega Hargeysaan cabxe booda gara Maqaadishootti dhufanii. Jaal Nadhii wajjin kan wal agarreen 86 gama jalqabaara. Sana dura garuu wajjin hojjechaa turre otuu wal hin argin. Ani Jibuutiin ture bakka bu'aa dhaabaan ture yeroo sana naannoo sanitti. Achirraa dirree bahaatti nama qaadhimuudhaan iccitiidhaan maadhee biyya keessa naannoo bahaatti hojjechuudhaan quunnamtii kallattiidhaan hojii qabaachuu turre. Gama 86 immoo haala mootummaa Somaalee wajjin wal ta'u irratti Jaal Nadhii fi Jaal Guddataan gadi ba'anii turan. Anis naannoo sanarraa mootummaa Somaalee wajjin wal quunnamaa ispeeshaalii imbaasii Jibuutii jiru haala isaanii aanjessuu irratti hojjechaa ture. Bifa kanaan wal quba qabaachaa turre. Jaal Nadhiin nama hoomworkii isaa yeroodhaan hojjetu. Hojii jalqabe fiixa baasuu irratti nama gahee guddaa taphataa ture. 86tti anis gama Hargeysaa dabruudhaan Somaalee dhaquudhaan Jibuutii achitti wal agarre. Gama baatii 6 waliin turre. Sammooda gama Moqdishootti deemuudhaan mootummaa Somaalee wajjin haasa'aa turre. Anaa fi isaa fi Jaal Guddataan. Jaal Nadhiin delegeeshinii itti mataa ture adda bilisummaa Oromootiif. Bara 87 keessa na fakkaata ka Jaal Nadhiin humna adda bilisummaa Oromoo wajjin gara biyya Somaaliyaa dhufe. Sunis kan inni dhufeef daandii walitti saaquufi daandii dirree bahaatii fi bara dheeraadhaaf dirreen bahaa humni keenya ka Harargee ture. Walquunnamtii biyya alaan qabu ture. Galaa fi dhaamsa adda addaa karaa alarraa ergamuuf illee qoricha ta'uu waan kana fakkaatu hunda dhaqqabsiisuun illee rakkoo ture. Kanaaf daandii sana banuudhaaf gara Sumaalee dhufe inni achumaan carraa sanatti dhimma bahee gara Wallaggaas dhufe booda. Nutis booda kora adda bilisummaa Oromoo lammaffaa ka booda bara 89 keessatti laga Gobeellee irratti geggeeffame irratti argamuudhaaf ani immoo jila naa waliin ture wajjin gara Sumaalee dhaqne achi aga tokko wajjin turre qophii barbaachisu gooneetiyyuu gara baddaa Harargeetti ol bahuudhaaf qophii adda addaa xumuranne karaa jalqabne guyyaa lammaffaa irratti kan lolli
nurratti baname. Haala rakkoo uummanni Oromoo qabu yookiin Oromiyaan qabdu mootummaa Somaaleetti ibsee haala nagahaatiin waan jiru hunda hubachiisee rakkina kana nutti jira, rakkoo kanaaf uummata keenya bilisoomsuuf wanni nu yaannuuf waraana keenyaa fi waan hundumaanuu karaa keessan karaan akka gara biyya keenyaa ceesifannu jedhee jara waliin marii guddaa halkanii guyyaa osoo hin taa'in barruudhaan walgayiidhaan waan adda addaatiin qunnamtii kana hunda godhe achirraa waraana gara biyya keessatti galfachaa ture. Dirree qabsoo dhihaas bahaas ture keessatti wal agarree yaada hedduu wal jijjiirree nama hedduu hubataa fi murannoo qabu ta'uusaa hin hubadhe. Sana booda yeroo mootummaan Dargii kufuu yeroo magaalaa Finfinnee seennu akkuma seenneen rakkoo humna keenyaa fi humna wayyaanee gaafas Harar naannoo Dirree Dhawaa qabatee wajjin rakkoo wayii ture. Rakkoo sana jecha gara Dirree Dhawaa dhaqeen achumaanis waraana keenya ilaaluu gara Dadar dhaqee Dadaritti wal argine jechuu deebine. Dadarittis immoo namoota yeroo dargaggoo kuma baay'ee naannoo Harargee adda addaarraa dhufanii Dadaritti leenjiirra turantu ture. Isaaniin barsiisuu haala jijjiirama gaafas dhufee haala ce'umsaa kana irratti ibsa kennuufi irratti waliin qooda fudhadheera jechuudha. Nadhii Gammadaa jechoota ciccimoon dubbatee kan hubachiisu falmee kan amansiisu hayyuu siyaasaa qaroodha. Oromoon abbaa biyyummaasaa akka deeffatu haqa cubbuu fi dabaan dhabe akka deebisee ijaarratuuf uummata dadammaqsaa ture. Hiree walabummaa Oromoo kan murteessu tokkummaa isaa akka ta'e ifatti dubbachaa ture. Kanaaf immoo bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaa guyyaa yaadannoo wareegamtoota aanolee kabajame irratti haasawii uummataaf godhee ragaaf dhiyaata. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiibu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu waan keessa hin jirtu jechuudha. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu fi beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsisoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa ajajjoota keenyaa seenaa warra aanoletti dhumaniis kan jiraachifnuun akka kanaani jechuudha. Biyya keenya Oromiyaa harka Oromooti. Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo uummata Oromootiif dhaabbatanii fudhachuu qofaani jechuudha. Oromoon tokko! Oromoon tokko! Oromoon amantiin adda hin bahu! Oromoon gosaan adda hin bahu! Lagaan adda hin bahu! Gaaraan adda hin bahu! Oromoo adda mootu qabbeeffatu haabbatu! Haabbatu! Ani yeroo sana dhugaadhuma amma aanolee faa gaafa kabaja aanolee isaan duukaan deeme akka inni uummata kana tokkummaa barsiisu keessumattuu wanta afaansaa keessaa bahu tokkummaadha. Jaalala Oromoon abbaa biyyaa ta'uusaa Oromoorra yakki ga'uun amma immoo tattaafatee qabsoodhaan akka keessaa bahee tokkummaa isaatiin biyya isaa dhuunfatu barsiisa ture. Baay'ee nama gammachiisa. Nadhii Gammadaa bakka deemutti afaansaa damma. Tokkummaa Oromooti, jaalala Oromooti, onnaawaadha. Nadhii jechuun dhugumatti galmee seenaati jechuudha. Oromoodhaaf ijaa fi qarayyoodha. Kanaafuu nama akka laafaa fi akka wanni itti ilaalluu miti. Seenaa isaa maddisiifnee, burqisiifnee bakka jiru irraa hundaa'uu barbaannee uummata Oromoo hundaan nama gayu. Maaliif namni sun nama tokkummaa Oromoo irratti malee ibalu dhaloota achiiti. Bikka akkasitti dhalate nama je'uu miti. Nama Oromummaa qofaaf dhaabbatee tokkummaa Oromootiif hadoodee if kenne jechuudha. Waa'ee tokkummaa Oromoo kana yoo haasa'u Nadhiin foonii dhiiga isaanii keessatti dagaagee bal'atee qaamaa fi dhiigni isaanii hunda Oromummaadhaan waan guutameef. Tokkicha Nadhii Gammadaa leenca Oromoo ka afaan hundaan nama amansiisee garaa raasee lubbuu rarraasisan uummata keenya kanaaf Oromiyaadhaaf yaadee bu'aa guddaa buusa nama jedhu tokko. Uummata Oromoo qora qalbii isaanii
jijjiiruu qofa otoo hin taane gara bilisummaa akka yaadanii fi oromummaan waan hunda dursee akka mul'atu harka lafa jalaatiin yeroo mijatetti immoo dirreetti ba'uudhaan dargaggoota kana dhaqqabuu irratti jaalladhiin marroo guddaa taphatee jira yookaan roolii guddaa taphatee jira. Ilmoon akkana jedhee jaalladhiin yeroo hedduu yeroo dubbatan Oromoon tokkoome jechuun Oromoon bilisoome jechuudha. Oromoon bilisoome jechuun Oromoon tokkoome jechuudha jedhanii hima jaallee ilmoo qilxuu lafa kaa'essan yeroo adda addaatti deebi'anii waa'ee tokkummaa Oromoo kanarratti nama gumaachaa turanii dubbachaa turan. Jaalladhii jechuun nama waan inni dubbateen gaggabutu jira, of wallaalutu jira, gorsa inni namaa kennu waa'ee Oromummaa kanarratti wayita inni dubbatu warri gaafas dhagahe jechoota isaatii fi dhaamsa isaa dhala amma jiru kanatti dabarsanii haasa'anii itti himaniiti ka qeerroon kun ka'e. Dhaamsi inni dabarsaa ture dhaamsa umrii keetii haga ati duutee qabrii seentutti suma waliin seena malee wanni inni sitti hime sun yookiin mataa kee keessatti uume sun si keessaa baduu hin danda'u, irraanfachuu hin dandeechu. Kaayyoo dhaabni isa hidhachiise galmaan ga'uuf qabsaa'aa kutannoo olaanoon hojjechaa ture akka ta'e hiriyoonni qabsoo Nadhii Gammadaa har'a ragaa ba'u. Seenaa, aadaa fi afaan Oromoo dhiibbaa fi cunqursaa jala ture akka deebi'ee dagaaguuf quuqama guddaan hojjechaa ture. Afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uuf biyya keessaa gaalaatti murannoo olaanoon barsiisaa ture. Afaan Oromoo dagaagsuu afaan kun akka barreeffamu gochuu hin barreeffamu ture sana dura. Afaan sirnaa akka ta'u, afaan barmootaa akka ta'u, afaan qormaataa akka ta'u, kan uummanni ittiin boonee dirreetti dubbatee ijoollee isaa ittiin barsiisee bulchiinsa keessatti dhimma ba'u akka ta'u gochuu irratti Adda Bilisummaa Oromoo hojii qabsoo hunda dura'uu kana akka hojii duraa godhatee hojjechaa ture. Kana irratti miseensonni isaa hundi qooda qabu kana keessatti. Kanaaf Nadhiinis akkuma kana akkuma miseensota kamiyyuu afaan kana guddisuu irratti, dagaagsuu irratti, ittiin barreessuu, ittiin hojjechuu irratti beekumsa isaatiin qooda kenneera. Miseensota barsiisuu irratti keessattuu naannoo Hargeessa, Sumaalee keessa Hargeessa yeroo inni ture kan hin arge namuma baqatee Oromoota baqatanii achi jiran ijoollee dargaggoo kana afaan kan akka baratan gochuu irratti yeroo inni hojjechaa ture, socho'aa ture huba argeera. Qooda gahaa kenneera. Jaalladhiin yeroo Maqdishoo jirru sani Oromoon afaan Oromootiin barachuu barsiisuu akka danda'an kitaabota adda addaa kan biyya Jarmaniitti hatamamanii dhufan qubee adda addaatiin mammaaksa hibboo kan ijoolleen daftee akka afaan ittiin barattuuf kitaabota akkasii baay'ee isaa fidanii ijoollee Oromoo kan maatii qabuuf raamsanii afaan Oromoo mana keessatti akka baratan goosisanii. Jaalladhiin fedhiin isaa uummanni Oromoo hundinuu afaan Oromootiin baratee barsiisee afaan Oromootiin akka waajjira keessatti hojjetan, afaan Oromootiin akka barsiisan, afaan Oromootiin waa hundinuu akka gaggeessamu fedhii isaanii ture. Sabboonummaa Oromoo babal'isuu fi eenyummaa Oromummaa dagaagsuuf hojiin Nadhii Gammadaa hojjete har'a dhaloota qubeetiif galaa ta'ee jiraata. Aartiin Oromoo akka guddatuu fi humna qabsoo Oromoo akka ta'uuf gaheen Nadhii guddaa ture. Kanaaf ammoo hawsoon caffee gadaa fakkeenya guddaadha. Artiist Suutee Bareentoo fi Ilfinash Qannoo. Baandii caffee gadaa yookiin immoo hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan jedhu baandii caffee gadaa kan jedhu kanas maqaa moggaasee namni lafa kaa'e isaani. Gaaf tokko nu bira dhufanii taa'aniiti haasa'u nu godhanii hawwisoon dabballeedha. Kanaafuu jabaattanii ciminaan hojjechuu qabdan jedhaniiti afaan Oromoon itti hojjetu afaan hojiidha. Afaan akka tahuu fi Oromiyaa walaba baate keessatti Oromoon afaan ifiitiin bulchuu, dalaguu, hojjechuu akka qabu jaalladhiin hawwii fi fedhii isaanii ture. Jaalladhii Gammadaa kan hin beeku Gullalleettidha. Baay'een ilaalcha Oromummaa isaaf qaba. Waan inni godhu keessa, waan inni hojjetu keessa hedduun isatti gammada. Laphee kodhii taa'uun hoggana tokko argu nan jaalladha, nan ittiin gammada. Sana keessaan Jaalladhii Gammadaa nama tokkodha, namnan itti gammadu jechuudha. Qabsaa'ota olaanaa keessaa. Dhumuu chaartiraa baanuu nuti lafa dhabnee deemuuf turre biyya alaa
achi nu deebisanii anaanna hidhanii eerpoortii gaaf tokko na oolchanii na gadhiisanii nama 14 taanee kan nu dura bu'aa ta'ee nu fuudhee deemu yaa'ii malkaa ture nama 14 keessaa ani boolee ani eerpoortiitti tanafee namni 13 manatti deebi'e jechuudha gaafa sana jaalnadhii fi Haayiluu Daargee Leencoo Lataa anaaf Zarihuun waardiyyaa 2 turre kan achi keessa turre Maaremee Harqaaqaasaa natti mul'atti gaafa sana nu duukaa turte garatti deeminu gaafa wallaallu jaalnadhiin as bilbiluu achi bilbiluu as bilbiluu achi bilbiluu ilfinashiin nuu tursaa jedhan birantaa tokko namni tolee jedhu dhibe harka isaatiin guwaa godhee xarapheessaa rukuteetu ilfuu jedha waraana kee duukaa sochoota amma namni bakka waraanni jirutti si geessu jira hin deemta achi turta golgaasii ta'u waraana kee duukaa turte deebitee dhufna yeroo gabaabaa keessatti jabaadhu jedha dhuguma galgala sana nan kute waggaa fi ji'a 3tti deebi'ee finfinnee dhufu jaalnadhiin qabaman akka badan ajjeesanii inni kaan jiradhaan inni kaan du'eeradhaan waan akkasiin dhaga'e. Jaalnadhii waa hedduudhaaniin yaadadha jechuudha keessattuu ani moggaasa maqaa kiyyaa Suutee Bareentoo jedhu kanaan yeroo hundaa'u hamma jirutti ija kiyyaa duraan baduu ana qofa osoo hin taane maqaa Oromoo isa kaleessa bade san bakkatti deebifnaa maqaa akaakayyuu keenyaa maqaa abaabayyuu keenyaa isa badee diinni balleesse san bakkatti deebifna waan ta'eef maqaa qabdan kana kaayoo wanni kaleessa bade san deebisuudhaaf seenaadha waan ta'eef maqaa kana isiniif moggaafnaa jedhanii warra akka Kadiir Sa'idiin Aanaa Bareentoo warra akka Aadam Haaruuniin immoo hundee sabaa jedhanii hundaafuu moggaasanii anaaf immoo maqaan kiyya Huseen Turee Suutee Bareentoo kan jedhu naa moggaasanii. Atiyoo kuftellee seenaan kee ni jira dagaagee miidhagee jiraata yoomirraa atiyoo kuftellee seenaan kee ni jira dagaagee miidhagee jiraata yoomirraa maqaa koo hamsifte lafeeteetiin mul'adhe bu'uuraa qabsoodhaan isiin ol godhe. Hiree Oromoo kan murteessuu danda'u Oromoo qofa akka ta'e Nadhii Gammadaa uummatatti himaa ture. Biyya ofiitirratti akka lammii lammataatti jiraachuun gabrummaa hamaa ta'uu Oromootti dhaamaa ture. Hariiroon obbolummaa saboota biroo akka guddatuufi saboonni qabsoo Oromoorraa akka hin sodaanne godhaa ture. Bara 1983 Dadaritti guyyaa eebba dabballoota adda bilisummaa Oromoo irratti dubbiin dubbate Nadhiin Oromoo fi Oromiyaaf onneen nama qabsaa'u ture ta'uu mirkaneessa. Eenyullee maqaa ofii biyya ofirratti dhabuun hafnaan gaafatamuu hin jaalatu. Eenyullee seenaa ofii dhabuu hin fedhu. Eenyus aadaa isaa dhabuu hin jaalatu. Sabni kamuu yookaan mataan nama tokkootu kan afaan ifiitiin dubbachuu dhoorgamu yookaan afaan isaa jalaa gadi qabamuu fi akka hojiirra oolle taasifamu kan fedhuutti fakkaatu. Uummanni Oromoo taanaan biyya isaa Oromiyaa irratti kanaan dura akkuma waliin quba qabnu mirgoota uummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabee asabuun isaanii jaalatamaa jechuudha. Wanti uummanni keenya dadhabate cunqurfama. Gabrummaa biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu. Namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu kana didaa turree har'as ni mormanna borus mormachuuf qophii. Gurraachi, adiin, diimaan kan samiirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan bulii heera kanaan bulii akka dhabbuu hin jiru akka jiraachuu feenu jechuudha. Abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade mirga uummata keenyaa kan inni biyya isii irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan nu wajjin jiraachuu ni danda'a. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessaan uummata Oromoo qofaa jennee taman. Dabballee taaneetu qabsoo kana seennee nama ijaaruu dammaqsuu kaayyoo dhaabichaa ibsuu waan dandeenyuun barreessuudhaa fi kana irratti bobbaane innis akkasuma ture akka hiree
Hoogganoonni nu dura turan sababa garaagaraatiin wareegamuu isaaniirraa kan ka'e nutis gara hoogganaatti dabarree jechuudha. Innis bifuma kanaan gara hoogganaatti dabre muuxannoo garaagaraa soorateera. Qabsoo hidhannoo keessatti nama ijaaruu irratti dammaqsuu fi kana irratti waan hojii itti kenname garaa guutuudhaan itti seenee hojjechaa ture. Waan dandeettii isaa keessa jiru nama of qusatu hin turre. Rakkina qabsoon Oromoo keessa jiruu fi haala ji'oopolitikaa qabsoo Oromoo, bal'ina hawaasaa Oromoo fi kana hunda nama akka gaariitti hubatuu fi sanarraa ka'uudhaan tokkummaa Oromoo cimsuu irratti fi keessattuu immoo tokkummaa jaarmiyaa qabsoo Oromoo jabeessuu irratti nama guutummaatti of kennee hojjetaa turedha. Nadhii Gammadaadha. Hayyoota Oromoodha. Jireenya gaarii jiraachuu osoo danda'an caalmatti baratanii piroofeesaroota guddoo ta'uu osoo danda'u hojjetee daldalees karaa guddaadhaan badhaadhuu osoo danda'u saba kiyyaaf jedhee Bosona Harargeetti adda bilisummaa Oromootti makamee nama hojjete keessaa ta'uu isaanii beeka. Akka namummaatti akka qabsaa'aatti waan qabsaa'aan hundi hojjetu akkuma jiru ta'ee wareegaaf of qopheessuun haala adda addaatiin bu'aa bahii keessa dabruun akkuma jirutti ta'ee inni immoo nama viijinarii jedhamu keessatti nama mul'ata gaarii qabu jechuun fageessee waa barreessuu, qindeessuu, qabsoo gara fuulduraatti oofuudhaaf barsiisuu nama danda'u waan ta'eef waan addatti ilaalamu qaba. Seenaa Oromoo irratti hedduu barsiisaadha ture. Istiraateejii qabsoo irratti barsiisaa ture. Jaalnadiin akka ilaalchatti indiviijalii sabboonaa haa ta'u malee hubannoota sooshalizimiitiin nama guutame ture. Aayidoloojii san hedduu dinqisiifata. Yeroo sanitti immoo kan ta'uun tures kanuma hubannoota hidhannoo siyaasaa kanaan guutamuudhaaf halkanii guyyaa waa dubbisa. Kanaaf yoo waan qabsoo dubbatu ilaalcha lameen kanaa fi cunqursaa Oromoo kana walitti fidee yeroo uummatatti dhiyaatu qora qalbii uummataa hedduu harkisuu nama danda'u jechuun isaatiillee kanumarraa kan ka'e yeroo irraa yerootti namoonni kan yaadatanidha. Nadhiin yeroo barataa arges akka barataatti, yeroo barsiisaa arges akka barsiisatti, yeroo qotee bulaa arges akkuma dammaqiinsa isaatti gadi bu'ee nama kana hubatee hojjaa waan tureef namoonni yeroo sanitti kwaalitii akkasii qaban hedduu xiqqaa ture. Nadhii Gammadaa bara 1981 miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ta'ee filatamuun hojjechaa ture. Duudhaa sirna gadaa bu'uura godhatee siyaasa haala yeroo hubachuun qabsaawaan namooman hooggansa kennaa turedha. Abbaa mul'ata guddaa hegeree sabaa fi biyya isaaf halkanii guyyaa hojjetaa ture. Jaalnadhiin nama kabaju, nama naamusa qabu, nama jaalala namaa qabu, xiqqaa akka xiqqeenyaatitti, guddaas akka guddummaa isaatitti nama safuu fi seera jaalala namaa, hawwii namaa, dheebuu namaa qabu tokko. Jaalnadhiin nama cal'isaadha, jarjaraa miti. Jaalnadhiin nama ititaa tokko, nama gameessa, nama ariifatu, nama dheebuu kee beeku, nama dadhabina kee beeku, fiizikaalii akkanumatti nama silaalee waan ati fakkaattuu fi waan ati yaaddu nama beeku tokko. Jaalnadhiin akka dhuunfatti nama taphataa tokko, dafee rakkoo namaa hubachuu irratti gahee guddaa qaba. Inni kun immoo human leadership isa godhee jira jechuun koo akka nama kanaa quuqamu hoogganuu qofa otoo hin taane personally feelingii namni tokko yoo miidhame yoo dhukkubsame dursee hubachuudhaan fedha nama sanii tuttuquu dandeettiitti qaba. Kun immoo moor namni akkas isa jaallatu godha. Nadhiin hubannoota akkasii sana qaba, nama bareedadha. Political leeneensiinsaa moor Oromoon aangoo akka qabaate economic marginalization irraa bahu
nama hawwuu fi murannoota saniif qabu kanatti cichoomina hin qaba. Lammaffaa akka hoogganaattis hooggana goggogaa otoo hin taane hooggana agartee namoomaan hordofame yookaan immoo namoomaan dabaalame jechuu dandeessa. Nama jaalatu, nama biyya jaalatu, nama bosona isaa jaalatu, nama bineensan biyya isaa jaalatu, nama mukkeedhaan biyya isaa jaalatu, nama laga biyya isaa jaalatu, nama badhee biyya isaa jaalatu, nama horii. Fakkeenyaaf maal nuun jedhe mee ijoollee yaadattanii mee wanni isin biyya keessan irraa yaaddan maaltu jira jedhee nu gaafate. Mukkeedhaan biyya keessanii hafuura isaa wayita isinitti urgaa'u sanii yaadattanii. Horii ganama yaa'eetiin ala keessa deemu faradoo badhee keessaa himimsu kana faan yaadattanii jedhee nama biyya keenya nu yaadachiisee nu beeksisu tokko ture. Har'as taanaan borus taanaan gocha jaalladhiitii fi jaalguutamaan hawaas quuqama biyya isaaniitii fi waan isaan yaadan dhaamsi isaan nutti dhaammatan ba'aa guddaa fi quuqama guddaa nurratti dhiisanii dabran jarri kun. Dandeettii hedduu qabaa keessattuu uummatatti haasa'ee uummataaf waa hubachiisuu waa galchuu kanatti dandeettii addaa qaba. Kan ammoo haala adda addaa keessatti argeera. Harargee naannoo adda addaa waliin sochoonee naannoo gaara mul'ataa fi oborraa fi kana keessa sochoonee yeroo uummata haasofsiifnu dandeettii isaa kana hubachuu danda'eera. Kana irrattis dabalee immoo erga hojii siyaasaa itti ramadamee Finfinnee irraa socho'uu jalqabees naannoo Finfinneettis haa ta'uu namoota dhufanii mooraa adda bilisummaa Oromoo kanatti walitti qabaman kutaa adda addaa keessas waliin deemnee bakka uummata haasofsiifnu hundatti dandeettii isaa kana hubachuu danda'eera. Lafa fagoorraa walitti dhufnee Aabichi miseensota isaa akka maatii tokkottidha walitti qabee kan guddisee jiraachisee nadhiinis akkasuma jechuudha. Inni kana keessaa dabballeedhaa liid kaadiree ture nama barsiisuu irratti waas barreessuu irratti haasa'uu irrattis nama qooda guddaa kennaa turedha jechaadha. Nadhiin sabboonaa ilaalcha gamtoominaatti amanuudha. Namni ulaagaa namoomaa qofaan ilaalamuu akka qabu barsiisaa ture. Yeroo sanatti saboonni fi sablammoonni Itoophiyaa cunqursaa jala turan akka qabsoo Oromoo tumsaniif jaalalaan hammachuun deeggartoota qabsoo gochuu falaasama sirna gadaatiin dabballoota barsiisaa gochaanis agarsiisaa ture. Jaalladhiin dargaggoota quunnamuun daa'u nama fiilingii isaanii yookaan immoo waan isaanitti dhagahamu tuquu danda'u rakkoo Oromoo dubbachuu wal fakkeessuudhaan qabsaa'onni addunyaa kanarratti biyya isaanii bilisoomsan akkamitti akka hojjetaa turan akka qabsaa'an wareegama isaan gaafate tuttuquudhaan nadhiin olaantummaa ilaalcha nama goonfate. Akka dabballeetti dabballee barsiisu. Barsiisota jiroon keessaa akka tokkoffaatti ijoollee dhaabbatanii nama yeroo sanitti barsiisaa turan nama gorsu namatti hin bu'ina nama jabeessaa abbaan fedhe saba fedhe haa ta'uuti jabeessaadha eenyummaa namaa akka tuyneetti irra deemanii gorsanii. Uummata keessaniif jabaadhaa hojjedhaa galii yaanne akka geenyu nam tokkotti akka hin buune kan jedhan gorsa adda addaa waraana ijoollee yeroo sanitti ijoollummaa nuti keessa jirru saniin akka namni namatti hin buune akka namni saba biraan tuyne nama gorsaa turan keessaa nama jaalala guddaa uummata sabaaf sablammoota naannoo san jirus ta'ee bikka deeman hunditti jaalala guddaa qabu. Jaalladhiin ilaalcha gamtoominaattiin waan guutameef biyya kana keessatti furtuu ta'eetoo kan akka siyaasatti dhufuu danda'u. Oromoon mirga isaatii fi abbaa biyyummaatiif haa qabsaa'u malee saboonni cunqurfaman hundinuu mirga isaanii argachuutu irra jireedhee nama amanu fandamentalii asirraa madda. Kanaaf kabajaan inni aadaa afaan seenaa saboota birootiif qabu ilaalcha kanarraa waan madduuf saboonni birootillee haala isaa kana ni hubatu ture jechuudha. Lammaffaa yeroo booji'amanillee namoonni garii lola keessatti haala kana gaggaafateetoo furmaatatti barbaaduudhaan akka deeman fa'i godhuu kun himanlii xiqqasha waan inni ilaalcha hundeedhaan qabu kana babal'isuu waan danda'eef saboonni hedduun ilaalcha isaa kana waan qooddataniif tinnisa yaadaa isaaf ni qabu. Intala wayii booji'amtee gaaf tokko waraana wayyaanee keessaa dhufte
intala tana fidanii nadhiitti geessan itti gaafatamaan isaati. Maal godhe nadhiin mana kenneefi mindaa baaseefi saamuna ji'atti maal waa hunda godheefi intala tana fuudhee mana kophatti galchee jiraadhu jeeni kaayee jechuudha. Gaaromina isaatii fi arjoomina isaa san hundaa hulaaltee barattee ji'a tokko moo lama teessee si geggeessinaa uffatatti bitee mallaqatti kennee ni geggeessinaa deemiti galii deemii si galchinaa jeeni mucayyoon sun du'eetiin argama malee ani hin deemuu kanaafuun galuu dhaaba kaleessa turetti sin galuu ammaan booda isinii wajjiin hojjedha jettee maayyii qabsoo Oromoo irratti wareegamtee nama hanga sadarkaa kanaatti yaadee namallee harkisuu danda'u. Koree jidduu adda bilisummaa Oromoo keessatti hoogganaa damee siyaasaa akka ture Nadhii Gammadaa namuusaa fi siyaasa Oromummaa ammas akkameen qooda geggeessummaa isaa baheera. Bara 1984 wayita addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'u hooggantoonni addichaa baay'een gara biyya hambaatti baqachuuf dirqamanii jiru. Nadhii Gammadaa garuu biyya hambaarra bosona Oromiyaa filatee huuratti deebi'uun qabsoon Oromoo akka biyya keessatti cimuuf gootummaa olaanoon murteesse. Garuu wayita waraanatti makamuuf Finfinnee irraa imalaa turetti gufuun isa mudate. Dr. Diimaa Noggoo fi hayyu duree yeroo sanaa obbo Galaasaa Dilboo. Finfinneetti adda baane gaafa mootummaa ce'umsaa keessaa baanu inni damee siyaasaa hojjetaa ture. Dafaatii deemaa ka jedhu faadhaa natti haasa'aa ture. Haalli magaalaa kana keessaa yaachisaadha. Tarii sochiin fincilli Oromoo bal'atee ka'uu waan danda'uuf dura hoogganoonni dhaabichaa karaarraa yeroo goran sochiin akkasii eegalamaa kanaaf dafaa deemaa kan jedhu jecha dhumaa inni naan jedhe kanan yaadadha. Dirqama dirreetti deebi'uuti hundi keenya ka qabnu warri karisuma karaa bahaati dhufne ani dirreen ture gaafas Harargeen ture inni immoo dhufee karaarra ture naan jedhan booda ergani baheen dhaga'e karaarra tu arbaa guguu ga'eetu gaddeemuuf jedhu kana gidduutti harka diinaatti kufee kan jedhu oduun ka qabaachaa turre sana booddee gaa hordofaa turre waan mirkanii argachuu hin dandeenye. Haalli kun salphaan ta'u of eeggadhaa kanaafuu ani isaa fi keessattuu immoo jaalguutamaa yaadadhu bira tokko ture innis gara Baaleetti yeroo socho'u jaalguutamaa fi innis gara sana deemanii ani immoo karaa Keeniyaa goree achiin akka wal quunnamu sana walitti dhaammannee deemne inni utuu Baaleen gahini naannoo Arsii Diidaa keessatti kan inni harka diinaatti kufee jaalguutamaa fa'aa wajjin wal quunnamtii karaa Keeniyaatiin diriirsinee turre. Urjiin qabsoo Oromoo Nadhii Gammadaa Oromoo fi Oromiyaaf aarsaa bara baraan yaadatamu kaffaleera. Hiree taatee dhala argachuu dhabuun isaa Oromootti sheenaa maatitti immoo gara nyaattee ta'ee hafeera. Jaalnadhiin ilmoo tokko osoon argatiin hafuura isaa dhabuu yookiin du'a isaa yookiin jiraachuu isaa dhabuu keenya kanatu na gaddisiisa. Ilma tokko osoo qabaatee ilma nadhiitii jedhanii yookiin intala tokko osoo qabaatee intala nadhiitii akka isaa san ta'uu danda'a silaa dhalli inni argate sun sanillee hin qabu. Mataa keenya keessatti wanni nu gubeetiin isas dhabnee kan nu gaddinu kana carraa kana wanni isa dhoogee Oromummaa fi Oromiyaadhaaf jecha kana ta'e. Garaa nama nyaatu kana waa irraa firee wayii irraa argame. Nama akaakayyoonni tiyya kutaa 11 akkana baran. Inni illee hagam addaan jirra hagam addaan fagaanna. Akaakayyolleen jiraachuu baatu har'a ilmaan isaa jiraata. Duma lama takko sadi kan mootu argate maaf garaan dhukkuba. Gaafa dhufee dheeraatti haasawa godhu achitti ganda isaanii dhaqee osoo warra isaan dubbisin haasaa xumuratee gara Gullalleetti Finfinneetti deebi'e. Nama hagas tokko biyya ofii malee Oromiyaa malee Oromoo malee haadha abbaa obboleessa jedhee addatti baasee nama wannoo jedhuu miti. Kanaaf haati isaa osoo isaan argin ilma koo osoo jettu dhiyeenya kana isiin illee lubbuun isii osoo ilma isiin argin
dabarra. Qabsoo Oromoon godhaa ture keessatti hayyoonnii fi gootonni hedduun wareegamaniiru. Seenaan immoo bara baraan isaan yaadataa jiraata. Garuu gootonnii fi qabsaa'onni achi buuteen isaanii dhabame ijibbaata barbaadu. Jaarsaa jaartiin hayyuu gameessi qeerroo qarreen Oromoo gootota sanneen har'as achi buutee isaanii gaafachaa jira. Warra mootummaas gaafanneerra waan kanarratti yeroo dhiyoo gara biyyaatti galuudhaaf ol haasofnu inni kaasni keessaa tokko kasaatii fi kan jaallanni isa fakkaataniitu jiru jechaadha. Warra akka Lammeessaa Boruufaa, warra akka Nadhii Gammadaaf akka mootummichi yoo barbaadaas jiraate barbaachisaa kana jabeessee nus warra isaas sabbarsiisu yoo waa ta'eera ta'es yoo jiraates immoo jireenya isaa akka nu beeksisu kan jedhu. Namni dhabame bakka buute dhabame nama kumaan lakkaa'ama. Nadhii qofa miti. Nadhii waan beeknuuf qabsoo keessatti qooda guddaa qabaachaa waan tureef malee nama baay'eedha kan dhabame. Waa'ee namoota dhabamanii kana namoota du'an eessatti akka du'an eessatti akka awwaalaman kana hundaa'uu ka barbaadu firootaafis ifa ka godhu koreen koomishinii wayii tolfamee waa'een namoota kanaa qoratamee eenyutu itti gaafatama maaltu ta'e isaanirra maaltu ga'e eenyu ka geessise kun qoratamee adda baafamuun barbaachisaadha. Jaalguutamaa hawaas akka du'an beeyne obsa godhanne ka jaalladhii kun immoo du'aaf jiruu isaa waan beeyneef yeroo hundumaa yeroo isaan yaadannu garaan nu boba'ee nu bilbila. Akkuma jaalladhii gammadaa jiruudhaan dhabne Addeessaa Gadaa kan akka Baqqalaa Dawaanoo ka akka Yoosef Ayyala fi namoota biraa jaallawwan qabsoo baay'ee dhabnee jirra. Warra jidhaadhaan dhabne san yookiin jiraachuu yookiin du'uu isaanii akka nuu ibsan barbaanna. Jiruu jedheellee abdii kutachuus hin barbaadu. Haa ta'uutii immoo jira jechuunis egaa si rakkisa. Amala jaraa ni beenna. Zakkaariyaas Mul'ataa amma hiriyaa Nadhiiti miseensa koree jiraawwachiistuu ture. Nagallee itti haasaaf waamanii dhumatu shugguxiidhaan kiloos reenjiidhaan ajjeessate. Hamaa meeqatu ta'e jecha kan nuti obsine bira dabarra. Yeroon sana yaadadhee jedhu hin jiru ta'anii jechisiisti. Garuu abdii murachuu hin fedhu. Nadhiin du'ee dhawamee qabamee waan adda addaatu odeeffamaa ture. Akka tasaa waan ajaa'ibaa dubbiin inni qabamuu isaa mirkaneessitu natti dhufte. Guyyaa tokko Mahammad Yoonis jedhamaa Rabbi rahmataa godhuuf amma hin jiru lubbuudhaanii karaa Keeniyaa kanaanii daldala. Osoo kana daldaluuti Hayyaloom Arayaa jeneraala Dabuubizii ajaju wajjiin akka hiriyoomummaa qaban. Hoggaa asii gad deemu hawaasaa mana isaa bula. Achi deddeebi'a. Kana Mahammad Yoonis kun mana kiyya dhufee hoggaa Finfinnee dhufu wayiin argee nama hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'e ka qabameetu mooraa Hayyaloom Arayaa sarviisa geessa jira. Nama akkamii jedheen. Namni sun nama muslimaa ni salaataa nan jedha. Magaalaa areeda qabaa dhalootaan jiddu galeessaa kana maleedhaas kan inni jettee hoggaa sanitti የምጥል በሽታ አለበት nan jedha. Ni gaggabaa waan jedhuuf Hayyaloom መድኃኒት ይገዛለት ነበር. መድኃኒት እየፈለገ ያመጣለት ነበር. hoggaa jedhuun isa jechaa hubadhe jechuudha. Nadhii Gammadaadhaa qabamee osoo hin du'in isaan bira akka ture mana Hayyaloomitti sarviisitti hidhanii akka turan mirkaneeffadheetiin jira. Amma immoo ani ka jechuu barbaadu wanti uummataa doggoran qabu wanti dhugaadhaa sobaa miti. Namni kun yoo jiraate isa bichaallee osoo hin taane isaaf warri isa fakkaatu yoo jiraatan yoo balleessaanuu ol kurtee kaa beekamu ta'e seeratti akka kalaanii diida ba'an. Nam tokko mana murteettitti yoo kalaa bara galmee yoo godhate dhayxee gaafattaa sinqii geessitaa fi bohaartii guddaadha. Dhibamuu yaaltaa. Amma dhoksaa ka jiraatan ta'e maaf asumaan baane. Yoo du'aniitu wareegamaniitu ka jiraatan ta'e akkamitti akka ta'e nuu himamee hirmee akka baafan. Ilmoon gaafa haadhaan sodaattu jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Haguma hafte wajjillee bade qaamni biroo miidhamee jiraate haguma hafe akka nu argamu sunu qarqaran.
ነዲ ገመዳ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ሎጋ መልከ መልካም ሲናገር የሚያምርበትና የሚናገረውን የሚያቅ ነዲ ገመዳ ጆብራ በሬዳ ዋን ዱበቱስ ከን ቤኩ yoo dubbatus kan irraa bareedu baay'ee kan nama gaddisiisu akka ta'een arge wayita tokko viidiyoo yuutuubii irraa sagalee isaa dhaga'eera waa'ee isaa baay'ee namoota irraan dhaga'a nadhii fi namoota achi buuteen isaanii dhabame iddoo garagaraa jiru jedhamee waan odeeffamuuf barbaacha isaaniif baay'ee hojjechuu yaaleera iddoo jarri kunneen jiran kan beeku yoo jiraate ammallee eeruu kennuun ni danda'ama ragaan hamma ammaa qabuun garuu barbaachi jarreen kanaa hin milkoofne ያደረጉት ማፈላለግ ውጤታማ ስላልሆነ qabsoo Oromoo jiraachisuuf wareegamni ba'e qaaliidha. Wareegamtoota Oromoo biyyaa fi saba isaaniitiif wareegama qaalii baasan seenaan yaadachaa jiraata. Qabsaa'ota mararfannoo qabsoo bilisummaa Oromoo qabanii fi achi buuteen isaanii dhabame jidduudha nadhii gammadaa durarratti yaadatama. Jabinaa fi gootummaa obsaa fi murannoo nadhii gammadaa qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaate namaa mitiitii gammoojjiin Somaalee fi bosonni Baalee raaree gaarreen mukaa citaan dirree Harargeetu afaan baasanii dubbatu. Du'ee beekee kan hirmiin baafanne jiraatee beekee kan argeen gammanne ummanni Oromoo har'as ijibbaata gaafatam nadhii gammadaa eessa jira.